hordoftoota keenya kabajamoo akkuma waadaa isiniif galle dokumentari gabaabaa waa'ee qabsaa'ota seenaan dagatamanii fi hojiileewwan gurguddoo humna Global Network bara 2017 keessa hojjete qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana turaa keessaniin jiru qopheessaan sagantichaa ani barii bareen tooti. Dacheetiin godaanneef malee sida otoo dacheen kuni godaante otoo laftuu barsiige gaatte Oromiyaa garas keeffatu garaan na sosodaatte dacheetiin godaanneef malee sida otoo dacheen kuni godaante otoo laftuu barsiige gaatte garaan na sosodaatte Amajjiin takka guyyaa waraana bilisummaa Oromooti. Egaan amajjiin takka guyyaa waraana bilisummaa Oromoo akka ta'u kan yaada kana dhiheessan itti aanaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo kan yeroo sanii Jaalgadaa Gammadaa akka ta'e seenaa irraa hubachuu ni dandeenya. Guyyaa kana yaadachuun kan barbaachiseef miseensota waraana bilisummaa Oromoo kan wareegaman yaadachuu fi akeeka waraana bilisummaa Oromoo gara fuula duraa fi bara haaraaf waadaa waraana bilisummaa Oromoo haaromsuuf akka ta'e akeeka keessa galchuun nama hin rakkisu. Falmakiya falmata biya goota kujejjebe abbe lal bobo abo lal bobo wana tota biya kombilisumma keenyaaf lafeen isaanii tape wayyo lal bobo abo lal bobo. Egaan barri haareen kun addunyaaf bara gammachuu ta'ullee ilmaan Oromoo fi maatii qabsaa'ota bilisummaa Oromoo biratti guyyaa onneen teenya gaddaan itti guutamtuu fi guyyaa gootota ija barbadaa ija Oromoo ta'an sammuu teenya keessa itti galchinee ija teenya imimmaaniin booressinu ta'ullee yoo mammaaksa gooticha abbaa qabsoo Oromoo Elemoo Qilxuu hanga gabrummaa irra duuti bilisummaadha juu yaadanne baga dhumna jennee akka dhaadannuu taasisa. Dhaadannoon baga dhumna jettu gootota murtii guutoo kan gaafa guyyaa murtii kan lola calii calanqoo irraa dhaalamayaan tan nu geessedha. Kaleessa kophaa turtanii yaa waboo sabba keessaniin wal quunnamu baay'ee rakkattanii sabaan wal quunnamu galanni kan waaqa abdaaddu sabba kee yaa waboo itti fufi qabsoo sabaan wal quunnamu galanni kan waaqa abdaaddu kayroo kee yaa waboo itti fufi qabsoo. Eeyyeen baga dhumne gara makmaaksa Oromoo tokkotti yoon isin geessu maqaan baduu irra mataan baduu wayya jetti Oromoon. Eeyyeen maqaan faalamuu irra jireenya gadhiisutu caala. Sababa kanaaf jaallan qabsoo jalqabaa kanneen akka Jeneraal Waaqoo Guutuu, Huseen Bunee, Alii Cirrii, Jeneraal Taaddee Birruu, Alamuu Qixxeessaa akkasumas jaallan qeerroo ganamaa huuressan kanneen akka Elemoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Muhammad Umar Qaadii fi kan kana fakkaatan gabrummaa didanii du'a filatanii. Eeyyeen kanaaf gabrummaa dinnee du'a filanne kanaaf fincillee qabsootti seenne jaa wallisaan Kadir Martuu. Bilbilis dheeratinne tullee ergarafne harargii dammaqne hirrafnuu deebine damee jallanfiinu utubaan dhaqanne saree ijandiinu jamtu jamti maali gabrummaa dinne du'aa filanne saniif fincillee falmata taane. Terkekombia como magalani Ufatan ala baba paredani Elemoo Qilxuu fafakkaatani Mamuuza mil bargoota sani Taddasaa Birruu fafakkaatani
dubbatanii laggasaa ogii barleenca sanii baharoo tumsaa fakkiin isaanii barwaaqoo guutuu onneen isaanii nabii gammadaan lalqeeroo isaa leenjisaa hoomaan isaa tuuta jaldeessa joolleen isaa tokkichisaa shimalaan kumaraasa. Gara qabsoo bilisummaa Oromoo kan adda bilisummaa Oromootiin durfamuttiin isin deebisa. Qabsoo kana waan hedduu itti dhabne, nama asitti dhabneen lafee isitti cabne, lubbuu ilmaan namaas akka baala mukaa itti harcaafanne, jaallan akkana Gammadaa, Magarsaa Birii, Mul'is Gadaa fi jaallan lakkoofsi hin fixne itti dhabne. Ayyume kakotame kakatoka na fiti dabne Oromiyaaf jenne bilisummaaf jenne bakkange na kayotani digaamaaf na kumaasani Oromiyaaf jenne bilisummaaf jenne barinjiru kakkage na sabii gabrome jiraatu Oromiyaaf jenne sarree galle akasootu lubbuute na wareegamtu Oromiyaaf jecha bilisummaaf jecha Oromiyaaf jenne bilisummaaf jenne Oromiyaaf jecha bilisummaaf jecha. Kallo jaan jechuudha magaalaa Direedhaa keessatti ammoo dardarummaan dardarriin ani faan keessa jiru baatii 6/17/62tti jalqabame jechuudha sooni jalqabame achirraan kaanee gabii Sumaalee dhayne 12/69tti baatii 12ffaa isii 12/69tti adda bilisummaa Oromoo jecha lafa keenya akkasii baatii Abriilisii takkaa 74 saafii duraa gubbaa qorichaa konyaa Habiroo baadaa gubbaa qorichaa naannoo Hardiim Araddaa Cobii bakka jaanitti nama Mulugeetaa jedhachitti waaqa deebisanii mishingaasaa kan inni silaa uummata irraa walitti guurratee fe'achuuf deemu hanqisanii akka namni guurratu godhan jechuudha. Samboodaan baatii Septeembar 5 74 lola guddaatu haroo Raabaadorii xirroo bakka jambaka haroo Raabaadoriitti lolli bu'ee nama 220 ol Amaara irraa ajjeesanii hogguus mi'a alaa fidatan qaban elma faatu mi'a duraan gargaarsa harkan kana naqee nuti warri dura bayanii hidhamnee isaan nu booda bahaniiti 73 biyya seenanii 74 dhukkaasa akkuma reefu jeetti banan jechuudha. Lolli guddaan kun 70 baatii Septeembar 5 74tti bakka haroo Raabaadorii xirroo haroo Raabaadorii bakka jaanitti bu'ee lola ajaa'iba. Rasaasa xirroo keessa elemoo qilxuutiin dursee hanga'e rogayyuun qeeroon shiddee Oromiyaa wal gahee. Mee amma immoo gara jaallan qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti wareegamanii kan seenaa keessatti dagatamanitti isin fida. Namaatu seenaa dagata malee seenaan nama hin dagatu. Anis gootuwwan onneen isaanii akka qeerransaa maqaan isaanii akka leencaa kan seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti waan guddaa hojjetan garuu maqaan isaanii irraanfatamu bira ga'een maqaa isaanii kaaseen isin yaadachiisa. Uummanni Oromoo bara 100 ol dabraniif biyya isaa irratti mirga silaatii akka sabaatti akka uummata tokkootti qabaachuu qabu dhabee eenyummaan isaa tuffatamee abbaa biyyaa ta'uun isaa hanqatee wanneen inni silaatii ittiin beekamu hundinuu awwaalamanii erga turee ammaan kana qabsoo bara dheeraa booda sadarkaa kanarra gahee har'a kallacha isaa adda bilisummaa Oromootiin durfamuudhaan humna qabsoo uummata Oromoo ijaarameen
humna mirga Oromoo kabachiisuudhaaf qophaa'een kabajaan biyya isaa irratti qabaachuu qabu deeffachuudhaaf yoo mirgallee qophaa'ee yeroo itti argamu. Gootowwan kanneen keessaa kan waraanni wayyaanee ittiin wal baaru gooticha Ibsaa Dagaatiin hin jalqaba. Jaal Ibsaa Dagaa kan dhalate baha Oromiyaa aanaa Goloodaatti abbaa isaa Ahmad Muhammadii fi haadha isaa Qamaraalisoo irraa bara 1968 dhalate. Jaalli kun bara 1986tti qabsoo bilisummaa Oromootti makamee injifannoowwan cululuqaa galmeessaa ture. Jaalli kun jalqaba bara 1994 aanaa Goloodaa laga Mojoo bakka Malkaa Amaaraa jedhamtutti wareegame. Kan akka Ibsaa Dagaa, kan akka Mul'is Gadaa, kana hundaa dhiigaaf lubbuu leellisee qabsoo armaan nu gahee. Rasaasa shaggar keessa taaddee birruudhaatiin dursee hanga'e. Rogayyuun qeeroon shiddee Oromiyaa wal gahee. Xiqqoo qabnu walitti kannuu gan gaafa tokko gobeellatti qawwee nuu keenya naboo qawwee hin qabu. Nuboo akkam ta'an haa tolfannu laga kana keessatti yoo tolfachuu wallaallee haa bitannu horii ni qabna walitti buunee horiin haa bitannu qawwee kun namni gurgurarraan tana guutamee jira addunyaa keessa riigaa lama walitti baafnee namti namuun horii yoo qabne horii keenya haa bitannu gaafa sana akkasiin jeeni jechuudha. Yoo horii dhabne isarraa hiikannu jechuudha. Mee amma immoo Jaal Magarsaa Diidoon isin yaadachiisa. Jaalli kun kan dhalate baha Oromiyaa Konyaa Gaara Mul'ataa aanaa Baddannoo Ganammi Lagamanyootti bara 1952 abbaa isaa Alii Sulee fi haadha isaa Faaxumaa Waldaa irraa dhalate. Bara 1976tti qabsootti dabalamee qooda qabsoo irraa fudhatee dirqama qabsoo erga bahaa tureen booda bara 1992 baha Oromiyaa aanaa Qarsaatti wareegame. Kai, kai, ati Oromoo kai, arrami kiboru jecha, guyyaarraan guyyaadha kaawwacha, osoo jallisuun, gamnoon fataa hundaa keessummeessuun, sifaa kayuu loli loli, itii fincinii kai, sifaa kayuu loli loli, itii fincinii kai. Jaallan seenaan isaanii dagataman baay'eedha. Mee amma immoo Jaal Hordofaa Ahmad kan miseensa qeerroo ganamaa taheen isin yaadachiisa. Hordofaan kan dhalate baha Oromiyaa Goloodaa Googoyitti bara 1951tti abbaa isaa Ahmad Ibraahimii fi haadha isaa Faaxumaa Damirraa dhalate. Jaalli kun bara 1969 gara Maqdishoo imaluudhaan sooressa jaarraa abbaa gadaa waliin wal qunnamee gara qabsoo seene. Jaalli kun nama namticha Elemoo Qilxuu ajjeese san ajjeesee gumaa Elemoo Qilxuu baaseedha. Boodarra bara 1996 Carcar Xirroo bakkuma waa'illi isaa Elemoo Qilxuu itti wareegametti lola abaa ofii Ayifelloo gidduutti taasifameen wareegame.
ilmaan Oromootiif bilisummaa Oromiyaatiif wareegamaniitiif dirqama jaanaa dura teessoo tokkummaa humnoota bilisummaa Oromiyaa ta'ee akkan hojjetu korri idda bu'oota tokkummaa humnoota bilisummaa Oromiyaa narra kaa'e aminummaan bakkaan ga'u waadaan seene waliigaltee Oromoo 2002 kabajee kabachiisa amaanaa qabsaa'onni Oromoo narra kaa'e dantaa mataa biyyaa fi kaaba kiyyaaf balleessu ilmaan Oromoo ijee jaan ilaala tokkummaan Oromoo qabsaa'ota bilisummaa Oromiyaa akka jabaatu ni hojjeta yoon amaanaa kana balleesse hanni uummata Oromoo na haa qabu lafeen gootota ilmaan Oromoo bilisummaa Oromiyaatiif jedhanii wareegan naa waraana tokkummaan humna Oromiyaan ni bilisoomti amaasaa Habashaa Abisiiniyaan ni dhabamu. Buli gairo, nuti gairo mija darra dilanya. Buli gairo, nuti gairo mija darra dilanya. Buli gairo, nuti gairo naromaya dilanya. Eegaan kabajamoo hordoftoota keenya dookumentariin gabaabaan isiniif qopheessine kutaan tokkoffaan kanumaan xumurama. Kutaa lammaffaa isaa torban isiniif dhiyeessina. Hanga sittuu nama torbeen ho'aa taasisu jechaa qophii keenya kanumaan xumurra. Sifat